qoratamanidha. Hacaaluun akkatti guddate qabuun kanatti iddoo kanatti dhalate godanatti mani iddoo liban jedhamu mana tamaarii tokko jira achitti barate darayaa tokkoffaa lammaffaa immoo maskara mul'attiitti kan jedhamu Gaaratti amma waan ta'e maqaan isaa baratee amma 12tti isaan achitti egaa hojjaa isaa kanatti fufe. Hacaaluu barnoota isaa tokko jedhee jalqabe utuu walitti fufiinsaan barataa jiru kutaa 11ffaatti wallaansoon qabsoo isa mudate umurii waggaa 16 keessa dhiibbaa fi garbummaa uummata isaarra jirurraa kan ka'e onneen gootummaa isa keessa jiru qabsootti isa make hiriyoota isaa qabsaa'otaa fi akkuma isaa gootota ta'an hedduu waliin danuunis biraa wareegamanii mootummaa TPLF wallaansoo qabsoo hiriyoota isaa hedduu waliin itti seeneenis aartistii Hacaaluun karchalleemboo dirree dararaa fukkaamsaa alagaa gale bara 1995 ji'a doolessaa keessa hiriyoota isaa 6 waliin karchalleembootti illee na hidhame ani qanii 4 caala dhaqee san gaafanne gaafadheetuun beeku baay'ee gaafanni hiikamu qofa mana murtii olaanaa wajjiniin dhaqee bukkee dhaabadhe nama 7 ta'anii dhaabatuyyuu Hacaaluu Hundessaatti calqabee gara olaantu kan jiran kun hiikamaniiru isaan kaan raagaan ijaa tuqeef hin turu jedheetu ijoollee isa wajjin jiran ijoollee 3 tursiisee isaanis booda miratti hin bahan. Akkaataan qabiinsa Hacaaluu wanti baay'ee nama ajaa'ibu jira. Milikuu nama danda'u ture. Hiriyoonni isaa hundi qabamaniiru. Maaf hin miliqne jedhee ani gaafadheera hiriyoonnis gaafataniiru. Isin yoo duutan annan jiraadha jedhe yoo du'as ta'e waliin dhamdhamna ani miliqee isin yoo duutan jireenya hin jiraadhu jireenyi anaaf isin faana du'uudha jedhe kana inni darbeef waan dhaadheessinee dubbannu miti qaaluma isaati. Obbolaan kiyya kan biraa du'an jiru Hacaaluu biraa ilmeessuma kiyya galaanaanadhaa Hambootti Mandeellaa jedhuun inni mucaa'eessuma kiyyaati obboleessaadha kiyyaatu dhalcha. Innis biraa wareegame mucaan isma kiyyaa tokkos baabbichatti gizee darbe wareegame ijoollee isma kiyyaa. Karchallee jechuun mana dhaa baay'ee guddaadha Amboo keessatti nama achitti ture achi keessatti ijoollee nama hawaasa achi jajjabeessee nama achi keessa ture achi keessa gabayee akka har'aatti Hacaaluun qabsoo Oromoo keessatti utubaa ta'ee fuuldura ta'ee adda ta'eeti Hacaaluun kan mul'achaa ture. Hacaaluun dhoksaan beeku. Hacaaluun fuuldurumatti wanti galtee galtu lubbuu isaa ol kaawwatee beeku guyyaa tokkoof. Ba'aa qabsoo Oromoo gindillaasaa dararaa waliin baachuu eegale. Karchalleemboo keessattis waggaa 4 gidirfamuu waliin umurii isaa aarsaa godhe. Ilma sabaa Oromoof aarsaa kaffale. Maatiin isaas waliin aarsaa kaffalaa turan. Keessattuu gootittiin haati warraa Hacaaluu Hundessaa aadde Faantuu Damisoo Duroo yeroo sanaa kaasuun aarsaa ciccimaa waliin kaffaluu eegalte. Yeroo hiriyoummaan imala jireenyaa waliin jalqaban sana jaalala dhugaan Hacaaluu waliin aarsaa kaffaluu yeroo itti eegalteedha. Ishiinis yaa'u ganduma keenyatti dhalatte Duwwaajaa beeki waggaa 20 edda wal baranii inni mana hidhaa gale. Jaalala keessa jirti ishiin. Karchallee jira mucaan kun. Karchallee keessatti guyyaa guyyaadhaan yaa'u darara guddaa baasaa jedhamanii waan sana raawwataniiru waan raawwatanii Hacaaluun olmoos du'eera jedhamee faa innasitti masaraa mootummaa Amboo jira achi keessa faa waan dararan baay'ee arganii Hacaaluun olmoos nyaata dadhabee ilkaan akkasitti saaqamee faa natti kennamaa ture jedha duuba rukutamee daa'ima waggaa 16 maal badaas miti qaamni isaas laafaadha. Karchallee sana keessa Hacaaluun egaa guyyaa guyyaadhaan du'eedha yoo namni waan ta'e Hacaaluudha jetti ishiin yoo namni deemteet hospitaala reeffa ilaalti faa kan si dhibu keessa. Faantuun hidhamuu keenya waggaa 2-3 ta'u gidduu waliin turuu isaanii nan beeka. Gaafa nuti hidhamnee keessumaa gara Karchallee seennu ishiinis hidhaadhuma turte. Qaamaan hin seenne yaadaan numa faana hidhaa turte. Aarsaa dubartiin tokko kaffaltu
ol nama kaffaltedha. Nama umurii dargaggummaa keessa jirtudha. Guyyaa gaafa tokko wanti abdii kutannaa jedhame keessa ishee hin turre. Yeroo mara dhuftee deddeebitee nu gaafachaa turte. Isas gaafachaa turte. Nullee jajjabeessaa turte. Nama baay'ee dubartii cimtuu. Waa hunda isa nama sassaabdee qabduu dandeessudha. Osumayyuu wal fuudhanii mana tokkotti iyyuu hin galiin ani hin beeku. Haadha isaati yoon jedhe haadhaan qixxeessuu kootidha. Kita haadhaan ishii ilaalaan nama jabduudha ishee. Guyyaa guyyaadhaan dhufteet hin gorsiti. Waa deellam nyaatallee maatii jalaa dhoksitee fiddeefi turte. Dhugaa rabbiiti kan itti beeknutti. Haa dhuftu torbeetti isaa dhuftu qanii lamatti isaa dhuftu mana barumsaati yoo baatu daftara qabattee gara isaa dhufti. Ejjennoo sanarraan kan qabuunis gara kutannoodhaan itti seene isheerraa namni amantaa nama qabu nama jaalala guddaa isheedhaaf qabudha mucaan kun. Ammas isheedhaaf jajjabina nawwaana. Ishiin duraan dursee otoo beekamtiin argatiin jaalalaan otoo jiranii jalaa hidhame waggaa 5 muluu mana hidhaatti marmaartee warri hin beekanii mana hidhaatti marmaartee warra jala waan hunda gootee akkuma jaalallee akkuma waan dirsaatti otoo warri hin beekin waan hunda wajjin waliin ta'aa turte. Waggaa 5 booda hiikamee sanaan booda waliin ta'an nama kanaati ishee. Haacaaluun goota amalli gootaa hundi irraa calaqqisuudha. Egeree qabsoo Oromoo hubatee kallattii qabsoo kan agarsiisu. Iddoo deemutti siidaa qabsoo ittiin yaadatamuu fi uummata Oromoo fayyadu kan kaa'ee darbu. Karchallee Ambootti yoo hidhamu hiriyoota isaa waliin carraan barnootaa hidhamtootaaf akka uumamu nama qabsaa'ee seenaa hojjeteedha. Cal jennee goodaadhaan naanne Oromummaan gatii akka nama kaffalchiisu hin beekna. Seenaa uma beeknee dhaqne barnoonni akkam hundee gabrummaa buqqisuu danda'u jechoota Taaddasaa Birruus hundasaa hin beekna. Barnootuma idilee otoo hin taane barnoota bu'uuraa jabaa ture waggaa tokkoof yeroon barnoota magaalaa dhufee nuuf ilaale achiinusum keessatti garuu barnoota kutaa tokko haga lamaa bannee itti milkoofne hirmaannaan sirreeffamtoota seeraa achi keessa jiruus kan baay'ee haamilee namatti turudha. Nus kanumaan itti fufnee uummata keenya barsiisutti taseenne. Isaatii booda manni barumsichaa immoo biiroon barnootaa nu mirkaneesse idilee haa ta'u jedhee tokko hanga 4 achumaan itti fufee hirmaannaan ammuma kana baay'achaa deeme. Achiiti egaa still ammarra dhaabbannee gaafa laallu ijoolleen nu barsiisne amma kan yuunivarsiitii leekchira ta'anii jiran jiru. To'annoo seeraa kana bakka ture kana irratti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa manni sirreessaa ijaare kana keessatti barsiisota mootummaan alaanuu ramadeen alatti amma barumsa isaatiin barumsa bu'uuraa deeggarsa godhee barsiisaa kan turee fi gorsa kan laataa turedha. Hiriyoota isa faana hidhaman faana. Gaanfuree Oromoo Aartist Hacaaluu Hundeessaa adamsaa fi jabinni dararaa boodatti san deebifne. Karchallee Amboo keessa taa'uun akkaataa itti qabsoo Oromoo fullaasuun galmaan ga'uu karoorse. Karaan isaaf mijatus ogummaa aartiin akka ta'e beeke. Beekuu qofaatu hin taane itti hojjetee qabsoo Oromoo akka utubu murteesse. Achuma Karchallee Amboo keessa taa'uun walaloo sirboota isaa kan albeemii jalqabaa sanyii mootii jedhamee beekamu yeedaloo waliin qopheesse. Fedhii aartiin ijoollummaan qabu bakka gidirfamuutti keessatti biqilee iddaaf hundee godhatee humna qabsoo Oromoo ta'e. Ogummaan aartii isa keessa jiru biqilaa lafa onaatti margee lalise ta'ee argame. Quuqqaa uummata Oromoo kan ittiin mul'ise. Hacaaluun hin barsiisaa. Yeroo kaan walaloo isaas hin barreessaa. Tokko tokkoon harka keenya qabatee deema. Jilmaa bakka tokkotti nu qabatee hin deemu. Sirboota isaa nu sirba. Anaaf hin sirba. Innaan naa sirbi maal argite naan jedha. Isa kanan argeen jedha. Isa sana kophaatti qabatee deema. Akkuma kanatti jedha. Kan inni sirboota isaa barreessee erga bahees waan gulaallatus gulaallatee tottolfatee kan inni qabatee uummata kanatti as ba'uu danda'e. Mucaan kun ogummaadhaan ittiin beekamee addunyaa irratti mootummaa irratti beekamee amma kana dabarse. Mana sirreessaa kana keessatti shaakala kan calqabe. Walaloo adda addaa kan qopheesses bakka ciisurra taa'ees siree irra ciisu sanas ciisicha isaatis bakka walaloo irratti barreessus. Kaayyoo kan qabudha mucaanii.
kaayyoo isaa galmaan gahuudhaaf sagantaa adda addaa mana barumsaa sana keessatti gaggeeffamu cuunfisa mana barumsaa irratti sadarkaa eebbaa mana sirreessaa kun gaggeessu irratti sirboota adda addaa dhiyeessee deeggarsa kan gochaa turee fi jaalatamaa kan turedha mana sirreessaa kana keessatti amala inni qabu keessa baay'ee tasgabbii kan qabudha. Turtii waggaa 4 booda aartist Hacaaluun qabsoo Karchallee Amboo keessaa xumure. Akkuma Karchallee Amboo ba'eenis albeemii isaa jalqabaa turtii ji'a 6 keessatti qindeessuun xumuree uummata isaaf gumaache. Dadhabbiin hojii isaa gidirfamuu keessa taa'ee hojjetes milkaa'ee uummata Oromoo waliin isa milkeessuu danda'e. Albeemii isaa jalqabaa hojjechuu cinattis barumsa isaa addaan kutee turetti fufuun kutaa 12ffaa xumure. Rakkisaadha afaan Oromoo weellistee gurguruun bara sana rakkisaadha. Hacaaluun immoo yaa'u mucaa sanatu gargaaree bakka kanan ga'e Taamiraattu kiiboordii kireeffatee waan adda addaa godhee yaa'u rakkoo baay'ee keessa darbanitti maastariin sun bayan nama sirba Oromeeffaa warra sirban keessa yookaan Haacee baasee 40,000 gurguree Hacaaluu Hundessaadha. Yeroo duraadhaaf kan hin dhagaye namaaf kaffalamee hin beeku. Lammaffaa irratti baasuu danda'u kaffalama garuu sirba albama duraa irratti Hacaaluutu ammana kaffalameef. Kanaan walii galanii maxxanfame sirbis akka tasaa akka carraa ta'ee ba'ee guyyaa 4 keessatti biyya marse bakka akkuma jirutti jechuudha. Aartist Hacaaluun Karchallee Amboo booda nama rakkoo hedduu keessa darbuun qabsoo Oromoo utubaa turedha. Goota Oromoof dursa kennuun ofiin jiraanne. Maatii isaa qabsoo Oromoof isa gumaachaniif kannimmo. Goota rakkoo isaa dhokfatee rakkoo maatii isaa fi uummata isaa furuuf dursa kennaa turedha. Utuu ofiin jiraatin jireenya maatii isaa fi qabsoo Oromoof kanname. Mana maatii dirqama jigseen hojjedhaa jedhe. Een hojjettaa Hacaaluu baasii araba deemee birrii wayii fidee dhufe. Jalqabsiisee jigsee mana sana. Kanarra yaa'u mana hidda jigsee booda immoo qorqorroo rukutamee fixuu dadhabee birrii dhabame walakkaatti rakkisaadha. Hojii biyya kanaatiin hojjettee mana ijaaruu miti of dandeessee jiraachuun rakkisaadha bara sana keessa. Otuma jedhu Hacaaluun yaa'u biyya Arabaatti waan mi'a fidatee qabaachuu. Ani kana illee namatti dubbadhees hin beeku. Inni darbeera miti waan godhe maatiidhaaf abbaan fe'een godhu waan inni godhe. Jenna kana gurguree mana kana fixaa maqaa koo badaa jedhee maatiidhaaf ofii miidhee maatii isaatiif jecha waan kana godhee mana kana isatu ijaare ishii isa majammaraatiin sirba isaa isa majammaraatti argatee ofii isaatii otoo maan godhatiin mana kana isatu ijaare kan isaati manni kun isatiin ijaare anaa fi haadha isaati ijaaree dhiise. Maqaniin du'a sanutti maletti egaa haadha keenya malee ilmoo keenya miti haadha keenya abbaa keenyan jiraachisa nu bulcha nu oolcha waaqa gaditti. Egaa mucaa keenya mararaa keenyan dhabne mararaa kun dhabee haati namni dhaltillee nama nuffite takka inni nan nuffu galgalaa ganama dhufee na ilaala mucaa koo karaatti hambisanii mararaa koo karaatti hambisanii egaa kanan nagawaan gubachaa jira nan gubadhaa zalaalamin gubadhaa man du'utti nan gubadhaa egaa wanti godhu sin jiru. Ishiinis innis takka otoo mana hin jiraarratiin ishiinuu jechaadha. Isa caala ishiin warra kootiif haadha. Ofii ishiitiin mana kiraa keessa teesse isa ijaarsiiste asitti mana warra. Garuu baqa. Ingiduu fi Hacaaluun waggaa 7 mana tokko keessa waliin jiraatan. Imala qabsoo keessatti rakkoolee Hacaaluu mudatan gadi fageenyaan beeka. Utuu waliin jiranis Hacaaluun mana hidhaa maayikalaawwii akka biraa galee dubbata. Warri dannatoo dameetii kan hordofaa ture dhufanii achumatti piyaassaatti qabanii maal inni akkas Suudaaniidhaa nama qunnamteetta nama gaafa odeessanii gadhiisanii jechuudha. Innaa maalaatu deemiitii sagantaa kee hojjedhu deebi'ee jedhanii tolee jennee makiinaa kaafannee deemnu
federaalli dhufeet Hacaaluun eenyu jedhe ana kottu jedhanii makiinaadhaan fuudhanii deemanii sana ammaa kalaa galee torban tokko hinguunne hidhamee baay'ee namni ijoolleen isaan boodhaa namni ijoolleen jejjeeqnaan egaa bulchaan magaala sanaa Obbo Yohaannis turaninnaa sana abbaa duulaatti himanii abbaa duulaan immoo federaalatti himanii akka tasaa ba'ee mana hidhaati. Kana keessa otoo jiru yaa'u sanaan booda egaa hojiis badaas egaa rakkisaadha sirba isaa saaquunis waan adda addaan dhorkamaa hojii hojjechuu hin dandeenye jireenyi jira maatiin jira waan kana keessa darbeet viizaa Ameerikaa arfaffaa irratti argate Hacaaluun. Artist Hacaaluu fedhiin aartii keessa isaatti akka biqiluuf sirboonni aartistoota hangafasaa dhiibbaa irratti uumaa turaniiru. Fedhiin aartii keessattuu sirbaaf geerarsaa wal qabatee ijoollummaa isaarraa kaasee akka keessa isaa jiru yeroo adda addaatti miidiyaaleetti dubbataa ture. Meeshaalee muuziqaa taphachuunis nama hawwii guddaa qabuu fi itti milkaa'edha. Qarree kanatti baay'eetu qarree kana innaa barmoota isaatii deebi'u kiraara rukuta waan biraa miti kiraara rukuta qarree kanatti. Anillee yeroo sana maali azmaarii ta'uuf zariin koo azmaarii miti maaliif kiraara rukuta yeroo baay'ee lolee teessuma dhoowweeyyu inni immoo dideet egaa waan isaatii gaaf kaanii inni goodaadhaa deemee innaa dhufu misii nyaachuu manatti galli irraa sirbaa dhufe maaliif akkana goota hidheenaan lalu obboleessi koo hangafti jiraan hin du'eennis mucaa kanatti hin dubbatin yookiin mucaan kun buddeena isaa ta'a wanti kun ittiin dubbatin mucaa kana lammaffaa deebite naan jedhe kan maan dhiisee achumaan itti fufeenni bakka. Ganama gaafa dhalatu aartiif nama dhalte ta'uusaa duubatti deebi'ennaa daa'imummaa isaa yeroo yaadadhu nama aartii shaakaleetti dhufe otoo hin taane nama aartiin barbaadee aartiidhaaf uumame ta'uusaa nan beeka. Sochiin inni yeroo loon bobbaasu qarree lagaarra taa'ee weeddisaa kan daayitee mokonneen fa'aa sirboota kana sirboota qabsoo lagarra taa'ee weeddisaa sagalee baay'ee sagalee kiirolee qabaa. Godni qabsoo Oromoo aartist Hacaaluun hanga wareegamutti albeemii sirbootaa 2 sirboota qeenxee 6 ta'an uummata isaa wareegameef biraan ga'ee jira. Sirboota qeenxee maalan jiraa jirraa waa'ee kee Oromiyaa cabsaa fi aggaaroo kanneen jedhaman. Hiriyaasaa aartist Jaamboo Jootee waliinis sirboota isaa sanyii mootii hunda dandeessuu koo fi sabboontuu Oromoo jedhaman VCD'n qindeessuu danda'eera. Albeemii isaa lammaffaas waa'ee keenya mata duree jedhuun moggaasee saba isaaf gumaache. Kan si dhibu keessa weelluu isaa lammaffaa innaa hojjetu yaa'u waa'ee Oromoon kun kan kaafna yeroo baay'ee ni yaa'u innaa arna waan uumame yoo innaa uumamu darbee simee tufaanis nu faana jira mana waliin jiraan hin dhufa. Maaluma wayyaa bakka waa'een keenya wanti keenya jecha aarreetuma waan ta'e irratti haasofne jechuudha. Maal wayyaa namni taa'eetuma bakka gaarii waa'ee keenya naanaan jedhee barreessite walaloo wayii barreessee hunduna kottu naan jedhe walaloonni kana dhageeffadhu naan jedhe ishiin jedheen waa'een keenya yoo itti dhiisan silaa naman dhiisu dubbii keenya takka hin taane otoo jirru akka hin jirre jiruu faana gargar baanee jedhe ofittanii maan asaasee isa jedhu sana jechuudha. Isa fitneetuma adda fixee walaloo isaa dhumarratti jijjiiramni wayii dhufee akka tasaa muummichi ministeeraa baddalamanii bara sana obbo innaa qabatan masitti dhaga'ameetuma Oromoon akkamitti aangoon qabatu waan jedhutti dhufe immoo Oromoon aangoo Oromoodhaaf hin ta'u jechuudha akka tasaas ta'ee naam jedhee walaloo dhumarratti fixe sana jijjiiree Oromoof darbaa maaf nu darbaa nurra tulee bubbulee akkuma salphaa jedhe. Innaa taalantiin inni qabu dubbadheen fixu. Jirtu namaa bineensan qabu kuleen cillee dhalee booda kodhollee dhalaa tilma baattiin humbaane keenya kuniyyuu falaayi. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan sila naman dhiisu. Eenyu gadi kanatu na aarsa maafan aaruu dida. Cabsa Hacaaluu
malo na qarqarika bifa tokkoon qofa malo an meeqan siif du'a nu gamteetti nu dhaqqabisiitti yoona midhanii deemurra midhamuutu caala sila onnee dhugaan miite harka rabbiiti yaala mangariin garaa siree nooraan garaa diddeessa ayyoo mangaraa hire ana Hacaaluu Hundessa. Artist Hacaaluu Hundessaa hojiin aartii fi qabsoon Oromoo hiriyoota baay'ee fi uummata Oromoo waliin isa barsiiseera. Keessattuu aartistoota hedduun walitti dhufeenya hojii aartii wal qabatee hanga maatii ta'anitti ga'aniiru. Hojii aartiin alattis qabsoo saba isaa wal qabatee hiriyoota hedduu goota horateedha. Jaalalaa fi kabaja guddaa kan isaaf qaban. Hacaaluun nama giidoo kootiinis ibsamu natti hin fakkaatu. Garuu ammuma humna kooti yaaluun barbaada. Hacaaluu jechuun nama tokko miti. Artistii qofaa miti. Qabsaa'aa Oromooti. Nama uummata Oromootiif qabsaa'aa waggaa kana hunda turedha. Ijoollummaa isaatii qabe. Hacaaluu wajjiniin kan wal beeknu gaa yeroo inni albama isaa jalqabaa hojjetudha. Albama isaa jalqabaa irratti sirba jalaa fudheetan jira. Yeroo sana kan nu wal barre. Hacaaluun egaa nama du'uu malee miti. Kan inni jiraachuu jalqabe amma jechuun nan danda'a. Qabsoo irra kan inni ture. Jireenya isaa irra otoo hin ta'in qabsoo bilisummaa uummata Oromootiif kan inni qabsaa'aa ture. Karaa artiitiinis waan guddaadha kan inni uummata biraan gahaa ture. Ulfaataadha garuu waa'ee isaa dubbachuun. Hacaaluu durii innaa artii waliin jalqabnu Hacaaluun nama cimaati. Anyway nama akkasittiin of gatee deemus miti yeroo sana. Amma gaa waan hunduu darbeedhe waan hunduu fixannee jedheetu manatti fakkaata. Tarii xiqqoo of gatee yeroo deemaa jirutti Hacaaluu dhabnee jirra jedheetii yaada. Kanarraa fi maal dubbanna reega? Ani Hacaaluu akka artistiitti qofa otoo hin ta'in walitti dhufeenyi keenya kan namootarraa meebii akkaataa walitti dhufeenya keenya adda ta'uu danda'a. Sababni isaas maal seete aartii kana walumaan hojjenna garuu artiin alatti waa'ee jireenya dhuunfaa koos namni ittiin mari'adhu utuun ittiin mari'atin illee kan dhufee jireenyuma koolaa haaluma irra jiru kan dhufee na ilaalee na duukaa bu'u yoo waa tokko tokko illee natti dheekkamee maal jedhee kan na sirreessu. Ani akkuma obboleessaatti malee takka illee akka ormaatti wal ilaallee hin beeknu. Hacaaluu Hundessaa naannoo tokko dhalannee guddannullee kanan beekee kana isa baruu danda'e erganni sirba isaa mana hidhaatiin booda albamii calqabaa baasin booda Hacaaluu bare achiin booda immoo baay'een turre qaaman isaa Hacaaluu nan bare eegasi caalatti anan sirba isaatiin Hacaaluu dhaga'een booda wanti onnee isaa keessa jiru wanti sammuu isaa keessa jiru ilaalcha inni namaaf qabu ilaalcha inni oromummaaf qabu ilaalcha inni dhala namaatiif qabu gorsa inni namaa kennu nama akkamii nama guddaa akka ta'e Hacaaluu achii bare
achi turee kaa aga gaafa Juulaay 29tti Hacaaluun nama baay'ee walitti dhiyaannee baay'ee jaalala gaarii waliif qabnu ture jechaadha Hacaaluu. Fedhiin aartii koodee qabsoo Oromoo Hacaaluu Hundeessaa keessa ture humna qabsoo Oromoo ta'e. Hacaaluun aartii sirbaaf geerarsaa hidhannoo meeshaa waraanaa caalu godhachuun qabsoo uummata isaa ittiin finiinsa. Hacaaluun yoomiyyuu kan inni kaasu ani sirba kooti, ani qawween koo sirba kooti, ani meeshaan koo sirba kooti. Sirboota miira namaa kakkaasan, sirboota kara qabsootti nama geessan, nama aadaa isaatii, duudhaa isaatii, uummata isaatii miiraan nama kakkaasu. Waa biraatiin otoo hin ta'in akkuma haamileen kee kaka'ee uummata sanaaf uummataan cinqamaa jiruuf atis akka duukaa buutu ergaa nama godhuudha kan inni namaa dabarsaa ture. Hacaaluun aartii keessattis ta'ee kara qabsootiinis Hacaaluun waan guddaadha kan inni hojjetaa ture uummata Oromootiif. Hacaaluun sagalee isaa kiiloolee sanaan goota geeraree hin quufne. Geerarsiif sirboonni Hacaaluu dhuka tokkummaa Oromooti. Tokkummaan humna qabsoo ta'uu kan hojiin mul'ise. Kun Hacaaluun tokkummaa Oromoof agam akka dhimmee fi aarsaa hanga wareegamuu akka isa kaffalchiise mul'isa. Tokkummaan Oromoo durumayyuu yeroo baandiin gadaa too jiru, yeroo waldaa Macaaf Tuulamaa too jiru inuma faarfama. Sa'a sana nuufis hin galu. Hacaaluun dhufee akkaataa nuu galuu danda'uun tokkummaa Oromoo sana nuu ibsee isaanis nuu galuu dinnaan ka'een ishitti cabsaas jedhee gar kanas hin cabsee gar sanas hin cabsee ammas ta'uu dide. Kanaaf tokkummaan keenya kun garam akka deemaa jiru isaaf nu caala hin mul'ataa ture jechuudha. Ani Oromoon akka tokko ta'u barbaada. Gaaf hunda Oromoon yoomiyyuu bahaa dhihaa kaabaa kibbaa akka addaan hin qoqqoodamne. Ati uummata Oromoo maal fayyaduu dandeessa siin jedha malee ati achi asii kan jedhu hin qabu. Hacaaluun akka sirbaa akkuma sirbisa baay'een tokkummaadha jedha. Waa'ee tokkummaatti lallaba sirbasaa keessaa tokkummaa kan jedhu hin dhabamu. Hacaaluu ijoollummaa isaarraa ka'ee otoo namoota baay'eedhaaf hin galin umurii ijoollummaa isaatti waa'een qabsoo Oromoo nama galee fi waa'ee walqixxummaa biyyaa fi waa'ee tokkummaa biyyaatiif nama qabsaa turee fi nama dhugaaf qabsaa ture ta'uu isaattan beeka. Yuunivarsiitii galee giraajuweet gochuu hin danda'a ture. Waa'ee qabsoo Oromootiif, waa'ee tokkummaa Oromootiif nama labsaa turedha. Uummanni Oromoo uummata haqni isaa jaarraa tokkoof walakkaaf duraa dabeedha. Uummata seenaan isaa dhokatee maqa balleessiin barraa dubbatamaa ture. Aartist Hacaaluu kun teessisuu hin dandeenye. Haqaa fi seenaa uummata Oromoo dabe sirreessuuf waltajjiitti ba'ee alagaaf firatti hime. Uummanni Oromoo seenaaf haqa isaa waliin akka bilisoomu alagaaf hinaaftuutti ija jabinaan kan hime. Hanna seenaa, hanna abbaa biyyummaa fi hanna gootaa uummata Oromoo irratti raawwate tokko tokkoon qoratee goota lammeetti himeedha. Hacaaluun maal xiiqii qaba? Xiiqiin isaa maal inni? Seenaan Oromoo biyya kana keessatti seenaa baay'ee taatame. Seenaan biyya kana hooggantoota sirna biyya kana keessa darbe Oromoo malee wanti ta'ee hin jiru jedhee yaada. Garuu seenaan Oromoo barreeffamne beeki. Namni barraa'es yaa seenaan Oromoo hatameera jedhee yaada. Waan hatame kan ammoo aartiidhaan deebisna jedhee nama yaaduudha Hacaaluu jechuun. Adawaa sana egaa innaa waan jedhu aayidiyaan qaba jedhe. Aayidiyaa akkamii qabda? Aayidiyaa akkasiin qaba. Kanarratti walii galtu aayidiyaa akkamiiti? Adawaa jechuun seenaa Oromooti. Fardeen keenyatu achi lole asii ka'anii deemanii lolanii innaa fardeen yaaseen fida makiinaadhaan fidee mana fardeeniin gatiin baasa amboo fi jilduudhaa yaasee fide fardeen sana konkolaataadhaan feenee isuzuudhaan kan deemnee fardeen buusnee maal jennee seenaa kana seenaan irraa hatame aartiidhaan deebisna jedheeti Hacaaluun waan biraa miti qarshiidhaaf miti. Rakkina Oromoo sana immoo namni calqaba caalatti
rakkoo Oromoo argee uummata Oromoo kakaasuudhaan akkan mirga isaatiif eenyummaa isaatiif akka uummanni jabaatu kan godhe Hacaaluudha. Waan guddaadha kan nu Hacaaluu irraa baran. Seenaa beekaa, aadaa beekaa, duudhaa beekaa. Kanarratti keessa galeeti kan inni waa hunda hojjetu malee akka jechuun utuu hin qoratiin waan sana utuu hin qoratiin miti kan hojjetu Hacaaluun. Hin beekan dubbisaa, hin gaafataa, hangafoota isaarraa, maanguddootarraa waan guddaa qoratee waan beeku waan ta'eef sana irratti xiinxaleeti malee kan inni ka'ee hojjetu hojii tokko yeroo hojjetu akkasumaan ka'eeti miti kan inni sirba jedhee kan inni sirbu. Hacaaluurraa gootummaa gamnummaa karaa aartii akkasitti hin ta'in bal'inaa waan ta'e haasofnutu jira waan dhaloonni dhufurraa barachuu danda'u. Aartii maal akka ta'e Hacaaluu keessatti argita. Hacaaluun guddina aartii Oromoo wal qabatee konsertiiwwan qopheessuun aartistii seenaa hin dagatamne Oromoof hojjetedha. Keessattuu akkaataa guddina Oromoo walgituun hojjechuuf goota dhama'uu fi qabsaa'uudha. Waan fe'u otoo dhufa malee baandii guutuu malee kan hin hojjedhu jedha Hacaaluun baay'ee haafu birrii maallaqna haafu jedha. Maallaqaaf nama na'uu miti Hacaaluun. Warri biyya alaa jiranis hin beeku waragaa isaa ba'uuf baandii guutuu fuudhee faa deema bara isteetiidha. Hacaaluun industirii muuziqaa Oromoo irratti jijjiirama guddaa fideera. Maaliif jedha kiiboordii tokkoon maaf Oromoon qofti taphata warra kaan hin ilaallu baandii guutuudhaan taphatu jedheet jijjiiramuu qaba nama jedhee yaadudha Hacaaluun. Hacaaluu Hundessaa guddina aartii Oromoo keessatti nama shoora guddaa taphatedha. Aartistoonni Oromoo qabsoon Oromoo akka hin mugne, akka hin laafne, akka hin dagatamne gumaacha olaanaa kan qabanidha. Aartistiin jaallatamaa kabajamaa Oromoo Hacaaluu Hundessaa Boonsaas sagalee qabsoo Oromoo ta'uun ilma Oromoo dhugaati. Daawwitii qabsoo sabaa siidaa qabsoon Oromoo addunyaa irratti ittiin mul'ate. Aartistoonni Oromoo ga'ee wannoo uummata Oromoo keessatti gumaacha guddaa godhan. Gumaacha guddaa namni isaaniif hin beekne malee keessattuu immoo akka bara kanaatti yookaan immoo qabsoo jijjiirama amma fide kanaan gumaata guddaa kan taasise Hacaaluu Hundessaa kan hin irraanfatamne jechaadha nama kakaasuudhaan. Hacaaluun Oromoodhaaf seenaa guddaadha. Qabeenya guddaadha. Daawwitii guddaadha. Hacaaluun Oromoodhaaf siidaa guddaadha. Hacaaluu Hundessaa gaafa rakkoo Oromoo irraa naaf gaafa qabsoon finiinee Oromoon Oromummaa isaan shira TPLF'if abdii illeetiin naannoo Sumaalee irraa buqqee godina Harargee ba'aa Marreessaatti lammii isaa buqqee dhaqee daawwachuun rakkoo saba isaa qooddatee jira. Ergaa humna qabsoo jabeessuun cina isaanii dhaabbachuun. Buqqaatota warra Sumaaleen naa buqqaafaman ijoollee faana gurmoofneetu deemne ijoollee Amboo jirti maatiin obbo Daraaraa jiru waliin taanee deemne ijoollee hiriyoota keenya faana walitti sassaameetuma buusne daqiiqaa afuriif waan ta'e dubbate akkanatti naftanii boru ifatti baatu jedhe namni qophaa'ee akkasitti naasa'u baay'ee anuu amma yoona nan ajaa'ibsifadha isaa fida mucaan kun kennaa addaa qaba bakka miira keessa galtee haasaa akkasii haasa'uun jechuun ummata sanaafu sammuun inni hamleen inni kennefa amma yoona na ajaa'ibsisa dacheen biyya kanaa jedhe otoo qotame lafee Oromootu ba'a jedhe maaliif jettan jennaan daangaa biyya kanaa tiksuudhaaf jedhe haasaan gaaf sana godhe amma yoona na ajaa'ibsisa. Gaafa roorroon hammaachuun buqqa'uun uummata Oromoo tokkummaa Oromoo jabeessuun qabsoo finiinse sana goonni gaafa xiiqee aartist Hacaaluu Hundessaa mootummaa abbaa irree waggoota 27f uummata Oromoo darare dura dhaabbate. Lafa bibbite tokko jira. Alaqa kiyya. Isaan yoo wanta akkasii uumame just kana godheedhee an qaama kiyya dhiqadhee rifeensa ofirraa ciree qaama kiyya guutuu dhiqadhee dhufe. Agartee milkaa'ees gala jettee yaaddu gaa. Kun ta'e haa ta'u ta'uu baate riskii ani gaafan fudhadhu
ofittuun himu. Namni hin beeku baay'ee inni du'aaf of qopheessee deeme gaaf sana baay'ee. Namni qeensa muratee tarii waan akkasii uumama jedhee waan girrigirriin ka'ee akkamitti arga bilbila hin qabu. Nanna yaanis bakka namni natti bilbila anis nam bakka halkan sun bakka halkan miti bakka akkatti bullee nuti tureetu natti bilbila. Ajaa'ibu jirtu. Akkasiidha sireenaa qabanii na eegaa jiru homaa yaaddeeni kiyyuutti naa himi naan jedhe. Addaati jira rakkoo hin jiru jedhee kanaan bulee ganama naa fidanii jarri iddoo buleedha. Fidanii sanaan booda Hacaaluun ani otoo bara sana du'ee homaa natti dhaga'amu otoo du'e bara sana Hacaaluun waan fi otoo ta'e akkatti inni rakkate yeroo sana anaaf isatu beeka. Siqiqee ji'a tokko mana hin galu dhala isaa ilaaluudhaaf galgala deema makiinaa jijjiirarachaa keessaan deema. Fuula duratti diina fuuldura dhaabbate dirree qabsoo kan immoo mishigii kan jedhan sana isa caala bakka baay'ee riiskii qabu ture iddoo Hacaaluun gaaf sanatti dubbate sun ka dhufee dubbatee wanti inni jedhe sun galma ga'e nama raagullee Hacaaluun nama sirbu duwwaa odoon ta'in jechaadha. Lubbuu bili qabaatuuf maafan gola naannaa saba koo falmee du'een Taaddasaa Birruu ta'a saba koo falmee du'een Waaqoo Buutuu goota biyya koo falmee du'een Oliiqaa Dingiltaa biyya koo falmee du'een Balaa Zallaqaa ta'a Zallaqaa Qilxuu ta'a. Hacaaluun yeroo rakkootti aartistoota Oromoo biratti dursee ergamuun beekama. Yeroo dubbiin qabsoo keessatti hammaataa turetti illee dabarsee of kennuun isaan tiksuuf dhamaa akka ture dubbatama. Goota an jechaan ibsuuf na dhibaa keessumaa nan beekan yeroo waggaa 2-3 dura eegduu keenya ture artistootaa fi wanta karaa koo wanta hin beeku xiqqoolee istuudiyoo rakkisaa ture artistoonni na bira dhokatan illee amma kan biyya bakkee karaa kan biyya Gibxii waan akkasii jiru istuudiyoo keessa ol geenye teenya hojii qabsoo kan hojjenna turre gaariin turre haalli isaa. Naa yeroo tokko bilbila cufeeni guyyaa 2-3 badee beektaa jala. Onnee isaa fi eegduu keenya ture bakka qofaa sana barbaacha dhufe sa'a sana istuudiyoo dhufuun baay'ee ulfaataa ture. Anna Hacaaluu goota kanaa ta'e ibsuuf natti ulfaata sa'aatii sana gaafa jirraa hojjennu fa'a. An beekan ture waan istuudiyoo ture. Jireenya isaatiif utuu hin ta'in ana eega ture artistoota biraa yaafachuu bakkee lafa isaan jiran itti barbaadu. Kanaaf goota akkasiitillee dheefuuf natti ulfaata nama kasaa eebbisaa addunyaa faamee biraan geenyeen ta'uu danda'a. Warra amma jiran keessaa garuu Hacaaluu nanaaf akkuma anaaf akkan itti jechaan goota kanaa dhee waan kaatagooraayis godhe isa kaa'uu danda'u qaba. Ingiduu naan jedhee Adaamaan niid naan jedhe min saraallen haaloo daawwiidhaaf noo gobanaa gaafannaa jedhe. Dhugaa qarshii kenniin dhufa naan jedhe. Haa deemnu ishiin jedha ani baadas Hacaaluu waan naan na gaafannaan inni hojii dhiiseen deema faana nannaan bakka inni siyaasa safaana garagaleera konkolaataa siyaasa safaana garagaleera deemnee otuma deemnu boba'aan akka tasaa hin jiru makiinaanis hin qabu boba'aan immoo akka tasaa gaafsa hin jiru magaala keessa. Hayilee gaarmentiidha bakka Hacaaluu boba'aan arginu haa deebinu jennee deebinu. Naga boru yoo sitti tole boru hin deemnu. Ayina boru beellaman qabanaan jedhe. Bakka gaaf sitti tolee deemna jennee dhiisne. Akka tasaa natti beebilee Adaamaa deemna naan jedhe immoo kamisamu. Deemnee jechuudha gara Adaamaa deemne. Hiriyaan keenya tokko nu faanas jira. Adaamaa deemnee itti kenninee waagaa waan sana kenninee galgala deebine. Kun egaa kamisa
jimaata jechuudha. Jimaata wal argine, qidaamee wal argine, sanbata wal argine. Wixaata kana ta'een siin jedha Hacaaluu Hundeessaan tasa ta'e. Ani namni harka isaa Hacaaluutti kaasuu iyyuu na dhiba. Hacaaluutti harka kaasuu hafuutii hin beeku. Hacaaluu irratti namni harka isaa kaasuu iyyuu nama yartuu taati, nama of hin beekne taati, nama maalummaa ishee hin beekne taati. Akka nu dhuunfaatti Hacaaluun darbuusaa caalaa naman eenyatti beeku rakkoo baay'ee bu'aa bayii baay'ee wajjin dabarsa. Ammas akka maatiitti kan ilaalamu akkaataa kanaan cabuunsaa karaa tafuunsaa gaafa dhaga'amu akka namaatti baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee nama cabsa. Kana keessa dhaabbatanii as baanii mutatti dubbachuunis baay'ee namatti ulfaata. Hacaaluun ilma sabaati. Qabeenya uumaan Oromoo badhaase. Goota Oromoof Oromiyaa ganee hin beekne. Hacaaluun dhugaa dubbata yeroo hundaa. Waltajjii irrattis haa ta'u, yeroo biraattis haa ta'u, Hacaaluun nama dhugaa daadhuu, nama dhugaa dubbatu, handu'es immoo miidhames immoo dhugaadhaa jedheeti. Nama aartiiti, nama dhugaati. Gaafa waa'ee sabaa dubbatu saba kana kan hin taane garuu gara biraatti hiikkachuu danda'a. Hacaaluun nama dhugaa dubbatudha. Nama hin sobnedha. Nama dhugaa namaas hin awwaalledha. Nama gara laafessadha. Nama haqa malee namatti hin dabarre, nama waa malee namatti hin dubbannedha. Hacaaluun ofii isaatiin Oromoof qabsaa yeroo ta'e waaqatu biqiltuu rabbii uummata Oromoof dhaabee natti fakkaate gaafuma jalqabaa. Namni kamiyyuu irraa dirree guutee burraaqu kaana waggaa 2 as bare, kaan 2015 as bare, inni kaan immoo kan 2016 as bare jechuudha. Nama muraasa. Jaarraa tokko keessatti namoonni kennaa adda addaa qaban nama muraasatu dhalata. Jaarraa tokko keessaa nama kennaa addaa qabu Oromoon kan uumteef kan haati Oromoo deesse Hacaaluudha. Kennaa addaa nama qabu. Kennaa addaa nama qabu hin jedhu goota dirree waraanaa irratti istiraateejii hunda beekee lolchiisuu danda'u. Goota seenaa beekee lolchiisuu danda'u. Seenaa beeka nama seenaati. Baay'ee dubbisa Hacaaluu. Kan hin dubbisu keessaa immoo seenaa Oromooti. Kanaaf jaarraa kana keessatti nama Oromoon dhaaf dhalatee Oromoodhaaf dhaabbate akkuma gurraachota Ameerikaadhaa kan maltii turtan fa'itti nama lakkaa'uudhaan. Kanaaf Hacaaluun nama ilma du'a nama miti ana Oromoo jalaa du'e. Laabirarii tokko guutuutu gubate. Kanaaf Hacaaluun nama kana hanga kanatti ibsitu miti. Daangaan qabu Oromoodhaaf Hacaaluun. Hacaaluun goota jabarbadaati. Kan sodaaf iddoo laatee hin beekne. Waan itti amane raawwachuuf kan of duuban jenne. Goota wareegamuufis sodaan qabu. Hacaaluun kan jedhu dhiisi waan kana jedhan maali yoon lafa siilessaa biyyoon siilessaa yoon du'e maali? Inni mana jedhamu hojjaa korran deebi'u jedhanitti dhiisi innis waan jenna. Hafee maal qaba hafeen qabu maal godha? Iddum dhalatee jammaree onneensaa guulaadhuma. Onnee guulaa qaba. Onneensaa guulaadha. Nama jaa rakkate immoo rakkoo oolcha malee biran darbu. Nama tuquun jaalatu tuqamnaan immoo ofirratti hin dhiisu. Hacaaluun garaa isaatti isa nyaate. Si'a 4 si'a 5 caala biyya alaa deemeera. Akka kaanii sodaatee nama hafee miti. Garaa isaatiif nyaatame Hacaaluun. Anatu sirumaa lakki obboleessa koo lakki of eeggadhu lakki dubbiin kun natti hin tolle itti himaatu. Garuu Hacaaluun sodaa kan jedhamu irratti hin uumamne. Garaa isaatu isa nyaate obboleessa koo. Onnee sibiilaa goota akka sanyii isaa akka obbolaa isaa akka jaagamaa badhaanee fa'a akka warra Alamuu Qixxeessaa fa'a immoo akka warra Taaddasaa Birruu fa'a akka warra Agarii Tulluu fa'a dhiira akkasiitti Hacaaluu Hundeessaa jecha. Hacaaluun goota sabaaf of kenne malee goota sabarraa nyaatee miti.
Inni raanfadhu gaaf tokko maal naan jedhee dukkana keessa deemaa jirra kasara sabbata keessa karaa baabur xaabiyaa kana. Ingiduu naan jedhee namni namni na ajjeesu yoo dhufe namni na ajjeesu yoo dhufe jedhe na faana duuta beektaa gara naan jedhe tuu du'e hin naasani. Bara kana keessa darbe waan sana keessa darbe Hacaaluun har'a akkas ta'uusaa kan natti dhaga'amu kana. Hacaaluun gaafa hunda kan jedhu ani kan hin sodaadhu sodaadha sin jedha. Sodaatee hin beeku kan. Magaala keessatti na arrabsuuni waan adda addaa jedhuuni garuu inni ammanatti isaan gashee hin beeku. Ani kan hin sodaadhu sodaadha sin jedha. Maal dhiisi Hacee akkasin godhiin naa jettuun dhiisi isheen ani beeku Hacaaluu. Hacaaluun goota lubbuun darbee awwaalli isaa bareedes Taaddasaa Birruus hin beekna, Laggasaa Wagiis hin beekna, Maamuu Mazammiris hin beekna. Duuti isaanii hin bareenne. Kan Hacaaluus gootadha. Isaan fakkeenya godhatee Hacaaluun kan qabsootti seenu. Seenaa isaanii dubbisaadha kan inni qabsootti seenu. Kanaaf Hacaaluun goota. Goonni immoo isa darba malee seenaan isaan darbu. Jechoota inni fixeera. Hanumsa daddaballee yoo dubbanne malee. Seenaa darbe Nyaatuu jedhe. Dhugaadha seenaa darbe Nyaatuu. Karuma kamiinuu Hacaaluutti nafne. Onneensa amma tulluu gaa'oon jedhe nan xiqqeesse amma Kilimaanjaroo gaa guddaadha onneensa. Akka dhiiraatti akka of hin lakkoofne nu godha jechuudha. Dhiirummaan Hacaaluun qabu. Hacaaluun akka gootummaa isaatiif Hacaaluutu du'ee anutu as dhaabatee hawaasaa dubbata otoo hin taane nuyi wabii ta'a jenneetu otoo silaa onneen du'a nama oolchite Hacaaluutu du'a oola. Hacaaluun tattabataadha. Hiriyoonniif koodewwan isaa yoo dubbatan qe'ee Hacaaluun jiru mukuun hin jiru jedhu. Nama hunda galeessaa hunda waliin walii galee jiraatudha. Hacaaluun nama guddaadha akka umrii isaatii miti Hacaaluun. Namaan baay'ee walii gala. Si wajjin taphataa guddaadha hin jiru xinnaadha hin jiru. Hacaaluun gara laafessa nama rakkatee na argee yoo harkaallee qabaachuu baate nama imimmaan namaa buusudha. Hacaaluun nama uffata ofirraa baasee namatti kennudha. Hacaaluun konkolaataa isaa keessa taa'ee namni karaarra deemu warra kadhataa na argu nama rakkatee argu konkolaataa isaa keessaa waan argate fuudhee tokko ilaalullee yoo kennite sii kennama sin jedha. Beekame jedheellee of ooluuf hin qabu. Bakkumatti dhalate sana adduma akka beekamuyyuu akka sadarkaa kanarra jiruyyuu of kaayee hin beeku. Bakkuma gaafa daa'imaa hoolee sana hoola. Hacaaluu nama addaati nama akka Hacaaluu argachuuf meebii waggaa baay'ee nutti fudhata jedhee yaada beektaa. Hacaaluu tutti siixee yookaan jiraattee sa'aatii sana viidiyoo fa'aa qabaanne malee fakkeessitee hojjechuuf illee ulfaata beektaa malli Hacaaluu hin taphattaa qubna garaa sooftaa. Tasa innaa si taphachiisuufaa akshiniidhaan ka'eetuufaa miira keessa gala innaa waa tokko sitti himufaa. Namni bira taa'ee mukaa'u. Ani gaddees waan beeku natti hin fakkaatu jireenya isaatti. Hacaaluu waa tokkorra gahee jennee yookiin dhukkubsate jennees yoo gaafanne isa bira kolfumadha. Waan ittiin nama kofalchiisus hin dhabu. Hacaaluun kaneetti waan ibsinu muti. Hacaaluun waan hunda Oromooti waan hunda keenya baay'ee artistii jaalannu hiriyaa jaalannu dhabne baay'ee gadda guddaan nutti dhaga'ama. Waggaa 10 dura misooma Jimmaa Faggaaroo yoon jalqabu Hacaaluun akka har'aan beekamu na wajjin dhaabbatee misoomni sun akka milkaa'u gahee isaa olaanaa taphatee jira. Sana booda rakkoon garaagaraa yoo isa mudatus bakka hin jirutti iyyafatee na barbaade mari'achaa as geenye. Jaalleen keenya
Hacaaluun Oromoof beekamaa, Oromoof mormaa, Oromoof qabsaa'aa ta'uusaa caalaatti anatti immoo dhuunfaa kootti waggaa 10 ol hiriyaa koo ta'ee adeemsa qabsoo ani adeeme keessa hundatti bakka barbaachisaa ta'etti na bukkee dhaabachuudhaan na gargaaraa ture. Hacaaluu hojiinsaaf umuriinsaa waliin gitu. Ilma sabaa umurii isaa ol uummata isaaf hojjetee wareegameedha. Hacaaluun hayyuu Oromooti, gorsaadha, gaachana saba isaa goota ture. Hacaaluu Hundessa artistii Oromoo qofaa miti, qabsaa Oromooti, hayyuu Oromooti, waan hunda Oromooti. Hacaaluun umuriinsaa fi hojiinsaa waliin gitu. Maaliif hojiin isaa umurii isaa darbee jira. Darbeetuma numaafuu ajaa'iba ta'ee jira. Maaliif Hacaaluun jijjiirama addaa, jijjiirama sammuu addaa, ilaalcha addaa, ilaalcha nuti aartii Oromootti ilaallu adda kan ta'e ittiin ilaalee dafee immoo galmaan gahatee jira ittumaanuu jechuudha. Hacaaluun barmootorii keenya bara waan hundumaadha kan. Hacaaluun eenyumaaf fakkeenya malee eenyumaaf umurii kanatti waan baay'ee waan umurii isaan hojjennetti hojjetee darbeedhaan inni hin duune. Hacaaluun dhabamus egaa goonni akka Hacaaluu kumaatamatti dhufu. Hacaaluun tarii badeettaa seenaan isaas umurii isaa olii seenaa baay'ee hojjeteera. Hacaaluun hin duune jira bara baraan. Hacaaluun anaaf goota kooti. Hacaaluu jechaan kitaabadha. Hacaaluu jechaan dishkinariidha. Hacaaluu jechaan asoosama. Hacaaluu jechaan maalin siin jedha laayibrariidha. Hacaaluu dhabuu jechaan uummanni Oromoo ani hin beeku waan hunda dhabuudha. Hacaaluun anaaf hiriyaa qofa miti. Hacaaluun anaaf waan hunda qabuuti. Sammuu Hacaaluu keessa injifatamuun hin jiru yeroo hunda injifannoo jira. Hacaaluun injifannoo iddoo biraatti barbaadaan turre. Asumatti lallabee asumatti sutu jiraa ka'ee fudhadhu jedhee fudhachiise. Hacaaluun sammuu mo'atamaa qaba. Sammuu mo'ataa qaba. Dhaloonni kanarraa barachuu qaba. Hacaaluu Hundessaa Boonsaa goota waamarti irraa bareeduudha. Bakka inni jiru eenyummaa Oromummaatu injifannoo waliin urgaa. Ilma Oromoo qaroo umuriin ijoollee gochaaf yaadaan guddaa ta'e. Goota qixxee guddummaa Oromootti yaadee hojjetu ture. Hanga gaafa wareegamutti adamsamaa du'aa wal bira qaxxaamuraa doorsifamaa goota jiraateedha. Hacaaluun waan itti tole fakkaata kan beekuutu beeka jireenya hin jiraatu beekta. Uffatteen baatu namni waan sitti tole sitti fakkaata miti. Hacaaluun garuu siqaadhuma deema. Sana ta'ee sanas ta'ee kana kuni ta'eera garuu sanaan booda waan ta'e immoo baay'ee mi'aamlee nama tuqa. Inni akkamitti maaliif akka ta'e ani hin beeku. Hacaaluun baay'ee hin jiraanne jireenya isaa beeki. Umuriin isaa ganaa 36. 36 keessa waggaa 5 karchallee amboo ture. Darara amma kana argee dhaabbiidhaan darara inni arge namni argine. Innaa kolfuufa, innaa deemuufa, innaa waan jedhu namni waan itti tole fakkaata. Yaanni isaa kabiraa. Hacaaluun waan Oromoo yaadeen quufu beeki. Hacaaluu akka carraa seenaan inni keessa darbe hiriyoonni isaas akkasuma namni ijoolleen baay'een qabsoo sana keessatti du'aa turan hidhamaa turan baay'eetu jira. Isaan keessaa Hacaaluun tokko duran seenaa nan beeka hiriyaa isaa kan du'e kan akka jaagamaa badhaanee fa'aa beektan. Ijoolleen kun wanni tokko dhaloota tokko. Kanaaf Hacaaluun sigaa hidhaadhaa adda bahee ture qabsoo kanatti fufe malee dubatti hin jenne. Akka carraadhaa yeroon godina lixa shawaadhaa ajajaa poolisii godinaa ta'e hojjedhutti kiyyoon mucaa kanaa kiyyeeffamu bal'aadha. Kiyyoo kana toon sodaatiin hojjetaa jira. Maatii bira dhufee yeroo inni deebi'utti hin dhufas jedhamee achitti maatii bira konkolaataa inni qabatee dhufeen adamsanii paampileetii adda addaa kan Oromoo kakaasu Oromoo ka'imaa teessa kan jedhu suura namoota gootota Oromoo qabsoo irratti du'an
alaabaa adda bilisummaa Oromoo kanaaf kana kan fakkaatu qabatanii makiinaa Hacaaluutti yookaan Hacaaluu ittiin qabanii isatu kana bittimse jedhanii yookaan ajjeesu yookaan immoo mana barsiisan sanatti hidhaatti deebisuuf ture. Namoota biraas dabalatee miidhuudhaaf hidhii turedha innaan sun. Kanaaf wanti yeroo sana silaa kiyyoo sanaaf isaa qopheeffame akka carraa ta'ee jara kana qabannee tarkaanfii fudhannee dhiibbaan guddaan ture. Maaliif kana guutuu dhimmi jedhu waa baay'ee ture. Yeroo sana gaa diinaaf diina wal fuuldura dhaabanneetu rabbis nu gargaaree kiyyoo sana keessaa akka bu'u gahee tokko baheera dheellaadha. Hiriyoota isaatiinis inni simataadha turedha. Hiriyoonni isaa hedduu kan beekan amma garaa kan si nyaatu. Annan du'aa jedhee himateera ijoollee hiriyoota isaatti. Yoon du'es yartuutu na ajjeese jecha kana dhaamsa kana himateera. Waan hin sodaanneef waan dhugaan qabsaa'eef akka du'u innis hin beekadha. Nuti hin beekne malee maatiin isaas hin beeka. Sanas ta'ee Haacee lammatan argamu. Isarraa waan danuudha baranna. Hacaaluun jaalalaaf walqixxummaatti nama amanuudha. Ijoollee Oromoo keessatti Hacaaluu jechuun mootorii uummata Oromooti. Kan uummata Oromoof dhiisitu uummata sabaal Oromoofa malee Hacaaluun yookiin ilma Oromoo bichaa miti. Oromoo bichaaf kan dhaabate miti. Hacaaluu akkuma uummanni kamtu uummanni Oromootis uummanni Itoophiyaa uummanni addunyaa hundi beeku. Hacaaluun gahee qabsoo Oromoo gahee qabsoo biyya kanaa keessatti nama iddoo olaanaa taphateedha. Nama iddoo guddaa qabudha. Hacaaluu Hundessaa Boonsaa abbaa ijoollee dubaraa sadiiti. Haadha warraasaa gootittii aadde Faantuu Damisoo Duroo waliin kan horate. Wabii Hacaaluu, milkii Hacaaluu fi giiftii Hacaaluuti. Dhibeen kun jira koronnaa. Mucaan isaa amma sadaffaan kan dhalatte giiftiidha. Giiftii Hacaaluu jedhee kan si dhibu keessa ji'a tokko. Dhibeen kun waan jiruuf mucaan kun amma hin ilaalu galee inkaan ishee dhiisisaan warra wabii fi milkii ni ilaalu. Uffata baafatee gala. Dhibeen kun itti darbaa ala oolee gala mucaan kun. Itti darbaa ijoollee kutti jedhee ishee dhalattee kana hin argine dhala isaatoo hin argine deeme mucaan kun. Gadda akkamiiti amma. Maal ati manaansa maal ishee ani kan inni tokkicha deemeera mucaan kun maal taati ennaan yaaduu gaaf gaaf. Bakka ijoollee isaan qabatu harka isaatiin ofitti hin dhiyeessitu ijoollee isaas isaan qabattu. Bakka alaalumatti manumciisaa maskootiidhaan wal argu kana. Innuu daa'ima mucaan isaa hangafaa waggaa 5 taata. Hangaftuun mucaan inni qabu waggaa 5. Baay'ee kan nama gaddisiisu ijoolleen isaa akka abbaan isaa hin beeka. Abbaan akka irraa du'e hin beekani. Ijoolleen kun guddatanii abbaa goota akkanaarra ittiin boonanii nuti ijoollee Hacaaluuti jedhan silaa boonuu kan qaban akka abbaan isaanii irraa du'e hin beekan. Baay'ee qaba nama nyaata. Aadde Faantuu Damisoo Duroo fi aartist Hacaaluu Hundeessaa jaalala dhugaa keessatti qabsoo Oromoof maatii aarsaa guddaa kaffalanidha. Ishiin isuma bakka fakkaattii isaati ishiin jechuun namni dhaabbitti nama gana nama hidhame otoo hin ganiin nama beekamtii hin qabne innas bakka jaalalliidhumaan bitamte sana hunda dabarsitee bakka amma qaqqabeeyyuu waliin jirti. Garuu gaaf takka akka namaatti isas otoo hin callistee jiraattee otoo ijoollee ishee guddifachaa jirtu kun itti dhufe. Seenaa kanatti himetti intalli kun ammas homaan qabdu barattuudha miti. Innis homaan qabu rakkisaadha. Amboodha firaashii baattee kibsii baattee fi adaama dhufteetti intalli kun. Kanatti himetti egaa homaa ta'uu hin qabaatiin egaa kana eenyumtuun godhu. Hacaaluun
maafaana rakkatti jaalala. Innis ishii jaalata. Isheen goota cimtuudha. Isheen Hacaaluu caaltiin jedhama. Maaliif gaaf tokko Hacaaluudhaan ati kana godhi jettee hin beektu. Hacaaluu duuba isaa kan dhaabatu isheedha. Ati jabaadhu kanarratti jabaadhu kanarra bakka waan hundarratti jabaadhu jettiin kan isa jabeessitu akka inni jabaatu kan godhu ishee. Yaate waggaa 20 haayiskuuliidha qabaniitu. Namni mana hidhaa galuu mana hidhaatti kan ishee isa gaafachaa turte maal jechaa turte isheedha. Na isheen inni isheedhaan dhaabate. Isheen mana isaati. Isheen hunda isaati. Waxabajji 22 barri 2012 Oromoof seenaa keessatti guyyaa gaddaa ta'ee galmaa'ee jira. Guyyaa artist Hacaaluu Hundeessaa Oromoof Oromiyaatti wareegamuun isa dhumaaf qaamaan itti gargar ba'e. Keessattuu waxabajji 22 galgala keessaa sa'a 3 walakkaa yeroo odeeffannoon gaddaatti dhaga'amuu eegaleedha. Halkan Oromoon hirriba malee bule koodee qabsoosaa dhabuudhaan. Haa ta'u malee wareegamuu Hacaaluu lammii namanuu dadhabe. Erga mirkaneeffatee illee dhugaatti hin fakkaanne. Naasuuf gadda hamilee Oromoo cabsutu mudate. Lammiinsaas gadoodee imimmaan dhangalaase. Hacaaluu oolchuufis koodeewwan isaa ingiduuf yimar yaalanis Oromoof isa oolchuu hin dandeenye. Wallaansoo isa oolchuuf godhanis hin milkoofne. Gaabbiif gadda cimaa waliin yoo dubbatan. Kan si dhibu keessa kan na aarsu kan keessa koo ba'uu dide manni koo ani Jarman dabaabaayidha. Otoo galaani naan jette daqiiqaa 10-20 nuuf. Nan qaqqaba lubbuu isaatiif nan qaqqaba ture. Akka tasaa ta'ee hospitaala innaa geenyu aktiin nafseen keessa jirtiin si'a xiqqoo turanii hindu'e keessa hin jirtu jedhanii. Kana ta'ee Hacaaluun egaa akka tasaa ta'ee tasaatti hafe kan isaa maal akkatti dubbatamu nama dhiba. Waanuma hin jedhuun qabu waa'ee Hacaaluu egaa kun isa muuda isaaf kun hin malu ture. Ammee waanuma na bukkee jiru faa fakkaata innaan amma yaadu waanuma dhugaayyuu natti hin fakkaatu kaabjuutti natti fakkaata. Ani si dhibaan gidduutu naa bilbileena. Ani dhaabiittan kufe maaliif hunda kootu kufe Hacaaluun dhabe. Naa bilbileeti Hacaaluun rukutame naan jedhe. Ani hin amanne ani Hacaaluun yartuun rukutti jedhees yaadees hin beeku. Jennaan maal jetta tasgabbaa'in jedheen ani gara boolee buruulaan jiraadha. Tasgabbaa'in giduun jedhe. Jennaan Hacaaluu rukutanii baay'inaan jedhe nan bahe. Iddoo isaa dhabne eessa akka jiru dhabne hin qaqqabnaaf ture garuu qaqqabuufii dadhabne. Isa faana kana walii bilbilee wixata ganama gaafuma sana naannoo sa'a 3ti. Nan bilbilee fi naaf hin kaasne deebisee naa bilbile. Egaa yeruma marayyuu nama hunda ispeeshaalii diinni isatti gammadaa miti. Nuti hin beekna. Haacee akkuma yeroo kan haasofnu dhumarra wanta waliin jedhu wayiitu jira. Of eegeennaan ufan eega rakkoon hin jiru isinis of eegaadhe. Gaafan du'a isaa dhaga'u hin amanne. Naman naa bilbilee nan ka'ee Hacaaluu rukutame jedhanii mee bilbilii mee qulqulleessee jedhan. Dhugaadhaan du'eetti hin beekne. Bilbiluma isa ganamaa yaale na dide. Hiriyoo tokkottan bilbile. Mucaan tokko guddisaadha. Hiriyuma keenya waliin manadhaa turre Finfinnee jira. Maaltu ta'ee naan jedha. Deemaa jira of wallaaleera numtuu. Garsana deemaa jira. Namni bilbilee na gaafatu hundumtuu nyaatamni irraa duunee irraa hin bu'a malee namni deebii kana natti deebisu nan dhabe. Bilbila beekus na wallaale baafachuus nan dadhabe isaa booda.
takka nan jilbeeffadha takka nan boo'a waan an jiru waan an dubbadhu nan wallaala. Ammayyuu gaa wanta inni yeroo dura ganama naan jedhe sana yaadadheen tarii ta'aa laata jedhee shakke malee still ammayyuu ana caaluun ka'ee naa bilbilaan eega yookiin immoo ka'ee natti dubbataan eega du'ee amanaan jiru ammayyuu. Nama du'us jedhee nama yaadu miti. Guyyaa sanbata isaa wixata du'ee sanbata isaa mana kottu naan jedhee ture. Anillee hojjaaran ture lakkiin dhufuu jedheera. Sanaan booda wixatamuu du'a isaan dhagaye. Artist Hacaaluu Hundeessaa dachee qabsaa'eef Finfinnee handhuura Oromiyaatti wareegame. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti bakka addaa kondominiyeemii Galaanitti rasaasaan rukutamee erga miidhamee hiriyoonni isaa bira ga'an. Artist Hacaaluu erga wareegamee booda qorannoof reeffisaa gara hospitaala Phaawulositti fudhatame. Waxabajji 23 ganama erga qorannoon raawwatee gara iddoo dhaloota isaa dacheetti qabsoo eegaletti akka awwaalamuuf imalli daandii eegalame. Gidduu kanattis Finfinneetti awwaalamuu fi Ambootti awwaalamuu irratti mormii dhalateen reeffisaa erga karaa ga'ee gara Finfinneetti ol deebi'e. Kanaan wal qabatees rakkoo nageenyaa mudateen lubbuun namaa darbuu danda'eera. Rakkoo kana uuman jedhamanii namoonni shakkamanis to'annoo seeraa jala oolan. Fedhiin uummata Oromoos ta'ee mootummaa Finfinneetti awwaaluu ture. Haa ta'u malee maatiin Artist Hacaaluu Hundeessaa kunuunsanii guddisuun Oromoof gumaachan Ambootti awwaalamuusaa akka ofii murteessan mirkaneessan. Heeraaf seera biyyattii giddu galeessa godhachuun fedhii maatii eeguuf akka murtaa'e mootummaanis ibsee jira. Murtiin mukooti. Murtii annaa fi haadha isaatiiti. Murtii mucaan keenya asitti awwaalama. Biyyatti dhalatetti awwaalama malee iddoo biraatti hin awwaalamu kan jedhe numa anaaf haadha. Yoo Hacaaluu jaalatan ta'ate dhiiga Hacaaluu barbaadu ta'ate walii galanii dhiiga Hacaaluu barbaaduudha malee Hacaaluu awwaala dhowwuun Hacaaluudhaan waan qabu. Hacaaluun immoo akka akkanatti awwaalamu kan barbaade maatiidha. Maatii fedhii maatiiti. Fedhii maatiitiin alatti waan ta'u hin jiru. Shaggaritti hin awwaalama inni jedhes jibba Hacaaluu ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu fedhii maatiin ala ta'uu hin danda'u. Wanta innis ta'e jaalalaanis haa ta'u jibbaanis tonkoliifis haa ta'u rabbaa beeku. Garuu wanti ta'e gaarii miti. Otoo maatiin hin beekin otoo maatiin akkanaa ta'u otoo hin jedhin reenfa fooloqii garagalchuun waan biraati. Obboleessa koo tokkicha dhabeera. Obboleessi koo jiraatti ittiin fayyadaman yeroo itti fayyadaman. Du'ee garuu obboleessi koo kabaja qabaachaa ture. Sanaan booda deebi'eedha jedhan deebi'ee reenfisaa immoo kana dhufe. Maatiinis immoo nu biratti awwaalama kan jedhu kaasanii haati manaanis Ambootti awwaalama kan jedhu kaastee sana gidduutti gaa waan alate hin beeknu asitti awwaalamuu qaba kan jedhe hin beeknu nuni akka hundaattu waan maatiin jedhan sana fudhanne. Maatiin asitti awwaalamu jedhee haati manaan keessumaa yoo Hacaaluu jaalattu taatan achitti na awwaalaa jette. Kanumaan kana ta'ee achi deeme ka. Jiraasaatti dhimma kana akka mootummaatti gaafatamee ture jiraasaatti mucaa kana awwaala asitti akka waan wal barbaadamee ture akka mootummaatti. Maatiin gaafatameera. Maatiin waan gaafatame daariitti cal jedhamee miti. Namoota itti dhiyaatan hiriyoota isaa jaarsolii biyya naannoo sana iddoo gaafa awwaala boo'ichaa hospitaalatti jirutti asitti awwaalamuudhaan mootummaan gaafatee ture. Maal jedhanii deebisan maatiis gaafatanii deebiin gaafsana ture. Jiraatti Hundeessaan dhalche guddattuu Hundeesse Oromoof gumaachineerra waan godhu godheera umuriin isaa. Du'aa isaa immoo nutu irra awwaallata waan ta'eef kana keessa hin galinaa. Du'aan isaa kan keenya biyyaan urri isaatti dhalatetti biyyatti baratetti biyyatti rakkatetti Ambootti awwaallannaan akka reeffi sun deemu godhame. Kun garuu deebi'ee waan na biraan naa ta'u kana kanatu si guba. Fuudhaa fi heeruma bara. Wanti guddaan saffuun Oromoon qabu duudhaan Oromoo qabu bara. Fuudhuuf du'a. Fuutiif duuti tokkumaa jedha Oromoon. Waluma qixa.
kan fuusisu sabbaadha kan heerumsiisu sabbaadha hilmoosaa dhales kan awwaallatu abbaadha oromootti kana maal himudha safuun baduusaa kanarra wanti himan hin jirudha kan hunda kan fide waggaa 27 nuti kan buufanne hidhaa qofaa se'a duudha qofaa se'a namni safuu keenya illee ajjeesaniiru otoo nuti hin beekin kabaja walii qabnu illee nurraa ajjeesanii nuti hin beeknu malee duwwaa keenya jiradha du'aa awwaallattee deebitee haasawaa kabaja nama lubbuun jiru caala namni du'e kabaja qaba. Inni guddaan immoo wanti inni baay'ee nama aarsu qe'ee isaatti qe'ee Oromoo lafa qabsoo Oromoo taate Amboo keessatti dirree gootaa dirree daraara kafanii dirree torban kuttaa'e keessatti bakka hidda dhaloota isaa keessatti awwaalcha Hacaaluu ammas jeeqamuun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Ameerikaa keessatti dhiyeenya kana wanti ta'e sun gurraacha poolisiin ajjeese sun warri gurraachota maallaqa guddaa walitti fuudhanitti akka awwaalchi isaa tolu godhanitti birriin baay'ee walitti funaanamee waan ta'eef iddoo awwaalcha dureeyyotaatti siidaan isaa akka isaaf dhaabbatu siidaan Ameerikaa keessatti xiqqaa miti baay'ee guddaa ulfaata namni awwaalamuuf rakkisaadha Ameerikaa keessatti akkasitti iddoo dureeyyiitti awwaalamee seenaan isaa siidaa guddaan akka dhaabbatuuf taasifamee maallaqni ammas ga'u walitti dhufeeti achii booda obbolaansaa haati isaa ji'a muraasan dura waan duuteef iddoo warra hiyyeeyyiitti awwaalamtee turte haati gurraachichaa jechaadha. Iddoo warra hiyyeeyyiitti awwaalamtee iddoo warra hiyyeeyyii sun jechaan fooqi irratti awwaalama. Fooqiin sun immoo awwaalichi immoo waggaa dheeraan booda yookaan daakamee bakka tokkotti makama. Kana odoo beekanii obbolaansaa waggaa du'u san Joorji Filooyid yoo du'u haadha koo jechaati du'e. Waan haadha koo jechaa du'eef haadha isaa biratti awwaalamuu qaba jedhanitti kabaja san guddaa san dhorkanii iddoo warri gurraacha warri Ameerikaa adiin sun illee kabaja san maatisa kan jedhan san kabaja kenneefit iddoo maatisa iddoo warra hiyyeeyyiitti dhaqee Joorji Filooyid awwaalame jechaadha. Ana Hacaaluu immoo goota kana dayanii warri isaa Oromoof kennanii warri isaa Hacaaluutti hin fayyadamne Hacaaluu warra isaati maangoo nuuf ta'e. Gaacha namoo ta'e adda nuu ta'e fuuldura nuu deeme Hacaaluun goota akkana haadha isaaf abbaa isaa jajjabeessuu afeet awwaala Hacaaluu aga buqqa'uuf illee itti deeme halkan erga awwaalamee boodatti maal godhe Hacaaluun baay'ee kan nama gaddisiisu kana jechaadhaan as keessatti wanti baay'ee natti dhaga'ame baay'ee itti gaddi jechaadha. Rakkoo baay'een nu quunname dunkaanuma kana keessatti isa bichaa miti ilma obboleessa hangafa kootiis asumatti rukutanii ajjeesanii du'eeranis gaddi koo gadda lama gadda tokko bichaa miti ijaa kana baay'ee egaa na wanti kana ta'ee fi wanti kana kan na gargaaree jira seerri mootummaa kan na gargaaree jira sirriitti kan na gargaaree jira fanasitti na dubbisanii gargaarsa baay'ee kan naa godhan amma inni awwaalamee galee nuti awwaallee gallee ati teenyee boqonnutti illee naannoo kana dhaabatanii kan na gargaaran jiru mootummaan deeggarsa baay'ee nu godheera qofa kun immoo egaa humna kootiin sun ta'in beekama kootiin sun beekama Hacaaluuti beekama Hacaaluun biyya isaatii dhiigee biyya isaatii xaaree biyya isaatii kanaaf gargaarsi kun hundumtuu godhameef amma ammaattuu godhamaaf jira naannoo kanatti. Mucaan eessuma kootii rukutameera kan obboleettii kootii miilli isaa rukutameera mucaan kan obboleessa haadha kootii jaartiin isaa rukutamteetti beeksisa uummata namni baay'ee rukutamee jira. Kunuugaa otoo tasgabbiin jiraate kun hunduun dhalata maatii dhumatu miidhame du'a meeqa duun mucaan eessuma kootii kan nu guddiseedha otoo iddoo kana dhaabbatee bo'oo gadi ba'ee du'e kun hunduu maayin wal dhaggeeffachuu dhabuudha. Hacaaluu du'aan of biraa dhabnus gaggeessaan isaa akka hin gaggeeffamne waan lama nurratti hojjetan uummanni Oromoo alaa keessaa wanta beekuu qabu sinitti himan. Hacaaluun hunduun uummata Oromoo ajjeesan Amboo hanga Finfinneetti Amboo hanga Wallaggaatti daandii nuu banaa utoo inni kadhachaa jirru goota taate qabsaa taate daandii irratti baate reeffa nutti hin dabaliin utoo jechaa jirru reeffi mana jira
gaggeessaa gootaa gaggeessin otoo hin jechine kadhachaa jiru. Reeffa duratti dabalan jiraasaa jibbanii du'aasaa jaalatan. Finfinnee irratti awwaalamuu fi Hamboo irratti awwaalamuu isaatiif kan murteessan uummanni Oromoo haalaafis keessaas kan wawwaataa jirtan yoo ta'e illee kan murteesse abbaa caala haadha manaa caala ani ittiin hin haanu ati ittiin haantu. Kanaaf immoo Hacaaluun Oromoo irraa dhalate Oromiyaa irratti dhalatus haadha murteeffate abbaa murteeffate bakka daraaraa kafanii awwaalametti awwaalladhu mucaako. Ganamas galgala dhaqeen ilaalladha kan jedhe haadhaadha haati mimmee mucaan urgeessaa hin sobde naanaa jettu haati guddoon. Anaaf akka kootiti kuni Hacaaluudhaan malu. Kuni du'a Hacaaluutiin malu. Hacaaluun miidiyaan biyya kana keessaa miti miidiyaan alaa hunduu irratti argame duuta Hacaaluu yookaan gaggeessan Hacaaluu hiriyoonni isaa kan biyya keessaa kan biyya alaa jaalattoonni isaa akkuma goota kamii akkuma artistii kamii Hacaaluu hunda caala goota kam caala artistii kam caala. Kanaaf gaggeessan isaa kun fi awwaalli isaa kun wanta Hacaaluu Hacaaluun kun isaaf hin malu ture. Hacaaluun gaggeessaa du'a namaa irratti argitee ta'a. Tokkostuu harka harcummeedhuun naanni tokkos naanni namaa himu to argite gaddita. Hacaaluun farda jaalata. Hacaaluun seenaa namaa himuu jaalata. Hacaaluudhaaf namoonni isaa himuudhaaf isaa fi wanti jechuudhaaf ka'an baay'ee turan. Nama akkasii immoo gaafa dhabduu teessee ilaaltee safuu Oromootiin duudhaa Oromootiin geggeeffattee akkamitti namni keenya eenyu tajjeese akkamitti gumaasaa ba'a jedhee Oromoon mana isaa fi balbala qabu mari'achuutu irra jiraataa ture. Garuu okkara godhame. Okkara ittiin godhaniiti waan biraatiif faayidaa siyaasaa dhuunfaa isaaniitiif sirbuutu ture. Har'aallee kanuma labsu afaan bananii. Hacaaluun biyya kanatti akka biyya isaatti awwaaluun kan barbaannee fi tokkoffaa nuti iddoo awwaala isaatii innaa dhaqnee iddoo awwaala isaa hin arginaa. Iddoo awwaala mucaa keenyaati jennee yaadna. Kuni namni du'eellee hin galu awwaalli isaa sosii lootu lubaatti somaa miti yoo ta'e ilmoon dhiiraa allaattii nu biraatti kan nyaattu baay'eedha. Ta'us immoo inni kun immoo naannoo biyya isaa keessatti du'e biyya keessatti du'e asitti nu awwaalame akka arginu kan barbaadnuuf kana goone. Tokko Hacaaluun Ambootti dhalate. Amboo immoo biyya dhiiraati. Hacaaluun akkas iddoo kanatti awwaalamu tokko haati bataskaana inni adeemtuun argiti. Abbaan hin arga. Obbolaan hin argu. Bakkee dhaloota isaatiiti. Wanti isaa kanuma iddoo kanatti akka ittiin awwaalamu barbaadan. Qanii itti awwaalamus gaafa reefu dhufe gaaf tokko as bulee gaafa kamsii qanii kamsii awwaallee kanuma numa murteessee kan taasisesas. Awwaala isaa akkan awwaalamne sila jeequu kajeelaniiru mootummaan humni mootummaa bitaa mirga dhaabatee sirriitti gargaarsa godhee isa immoo duraan himadhee dhufanii na gaafataniiru. Ani wanti barbaadu hin qabu. Iyya kanaaf caacaataan barbaadu mucaan koo akka seera ilmi namaa awwaalamutti akka awwaalamu jedhee himadhee jeneraalli tokko dhufanii asitti na dubbisanii isa hojjaarra naa oolchaniiru. Wanti hariifatee jedhamus anaan hagalaa hin jiru. Tokko uummanni keenya wal dhaggeeffachaa hin jiru. Otoo warra hin gaafatin reenfa deebisan. As dhufunaan immoo awwaallachuudha jennaani hokkora kaasan. Kun seera miti. Reenfa mana keessee miti kan hokkora kaasu. Awwaallattee booda sanaan booda gumaa kee barbaadda. Du'ee edda du'ee achi akkana finne. Edda dhufee booda immoo jimaatummaa wixata du'ee kan maksanyuusaa dhufee sanaan booda roobii olee tamusii awwaalame maaltu jarjara. Kun fedhii dhummaatiiti malee wanti godhame waan akka jiru. Jaalala sanas gaafa ibsitu jaalalli isaa akka qaba. Awwaallattee gaggeessitee deebitee gochuu qabda malee reenfa ol baattee gabbaattee achi geessitee as geessitee ittiin taphachuu jechuudha. Mucaan kun gaafa awwaalamu bar awwaaluu dhorkanii bar
sanduuqa keessaa bishaan naqaa jiru. Amma reenfi tortortti eegu amma reenfi saaxinee keessatti godhu jaalalaa ta'uu fi maan sana mangalabu. Artist Hacaaluu Hundeessaa goota duutii isaaf maluun turre keessattuu wareegamni akkasii Hacaaluunis Oromoonis waliin imala jireenyaa itti fufuuf hin milkoofne. Diinna Hacaaluu ajjeesa kan gammanneef hin booyinaa jenneen nama. Namichatu ilmoo sadii qaba tokko awwaallate hin boo'e lammaffaa awwaallatee inuma boo'e sadaffaan duunaan hin sirbe maa sirbitee jennaan heega akki badee anis akkan balleessa jedheetanii heega seerri badee seeran balleessa jedheetanii jedhe namni maal qabare Hacaaluu irraa waan danuu barachuu danda'a uummata warri jennu uummata dhugaa ba'an sirratti dhuma uummanni hin beeka uummanni laata dhugaa uummataa waan dubbateeti uummataaf akka Hacaaluutti dubbachuu kabajamtee oduuti maal rakkoo qaba laata Oromoo jettee Oromoon akkatti kabajee si awwaalla maal duute jedhama hin jiru Hacaaluun hin duune bara dhiiga kiyya Oromoo jennaan akka Hacaaluutti dabarsanii of kennuudha. Hacaaluun abbaa waan na dinqe namni oboo haadha Hacaaluutu nama tasgabbeessaa ture abbaatu nama tasgabbeessaa ture. Maali jennaan nuti bara doonneerra mucaan keenya gaafa calqabu siniif har'a du'e malee gaafa inni qabsoo kanatti ba'u du'e nuti bara har'a miti kan inni du'e duraan boonyee gaggeessine naan jedhan. Hacaaluun wareegama yeroo isaa hin eegne Oromoof kaffale kichuutu karaatti murame goota dilbii aartiin guutametu utuu fiigeen quufin wareegame. Hacaaluun egaa goota Oromoo qofa osoo hin taane goota Afrikaati. Mucaa fiigee hin quufne kana. Mucaa daqiiqaa takkittiif jiruuf jireenya mataa isaa hin jiraatin. Uummata isaa bilisoomee, uummanni isaa gammadee, uummanni isaa injifannoo gonfatee arguuf halkaniif guyyaa umurii isaatii ol osoo hojjetu akka hin taanetti nu harkaa badee. Mucaa koo hin argadhu. Ana gara isaa dhaqa malee inni gara koon dhufu. Gafa qanii kooti ana gara isaa dhaqa. Otum ta'u seerri immoo humna jabaa qaba. Gumaan mucaa kootii hin badin qofa. Otoo seerri jiru gumaan mucaa kootii badu. Mucaan koo Oromoo isaati jedhee du'e malee mataa isaati bichaaf miti. Oromiyaadha otoo xaaru mucaa koo galaafatanii dhiigni mucaa kootii dhangala'ee nafin. Namni yoo baasu baate waan akkanaa baasu nan beeka waaqatta nama nanii. Waan akkanaa baasu nan beeka qofa biyya seerri tokko jirutti seerri jabaan jirutti ilmoon namaa goodaatti qalamee nafu. Ani uummata Oromooti kanan jechuu barbaadu gumaa Hacaaluu haa barbaadu uummanni Oromoo walii galee isa addaan wal fa'oo otoo hin ta'in walii galee tokko ta'ee dhiiga isaa haa barbaadu kana bichaan jechuu barbaada. Hacaaluun seenaa kaa'ee du'eera seenaan irraanfatame Hacaaluun dhugaa dubbachuu isaatti du'e kanaafuu dhiiga isaa barbaadu. Dhiigna Hacaaluu gannamee hafuu hin qabu jedhaani gumaan isaa bahuu qaba. Mootummaanis karaa kanaan immoo waan dhugaa ta'e waan jiru uummataaf dhiyeessuudhaan uummata tasgabbeessuu qaban jedha. Hacaaluun hin du'e malee hojiin isaa hin jira. Hojiin isaa bara baraan yaadatamaatuma jiraata. Garuu karaa inni bobba'ee jiru keessatti waan hunduu akka galma ga'u waan nuti beeknu illee hin jira gara fuulduraa maal hojjechuu akka qabu kallattii nuti ittiin ilaalluuf kallattii inni itti ilaalaa ture baay'ee walirraa fagoo waan ta'eef haga dandeenyu garuu kaayyoo fi viizinii obboleessa keenya waliin mari'achaa waliin ta'a artistoonni Oromoo hayyoonni Oromoo waliin ta'atuma mari'annee maal gochuu qabna han jedhu gara hojiitti seeneetii yaada
sirban amma baasuuf jedhu an hin beeku natti himne garuu istuudiyoo hundumaa keessaa sirban qabaata dha. Hacaaluu waan baay'eedhaaf xixiqqoo dhukkubsateellee boqote wanti ittiin gaabbine baay'eetu jira beektaa sila amma sun waan baay'ee gaafanne isinittillee waan baay'ee himuu dandeenyu waan baay'ee turan. Kanaaf Haceen xixiqqoose balaan kun irra ga'ellee guyyaa 2-3 illee waan nuti waan gaafachuu dandeenyu baay'ee ture torban dura waan baay'ee haasofnee turre. Sanatu dhukkuba nutti ta'e beektaa mana wantoota baay'eedha kan nama gaafattee wanti ittiin hubanneetu jiru waan isa irraa duwwaa hubachuu dandeessu. Silaa wanti sun dhaloota dhufuufillee wanta hiikataa waan baay'ee turan garuu qaqqabachuu hin dandeenye. Amma akka koomitee wayii ijaaramaa jira. Walitti dhufnee waan sana mari'achuuf walii bilbilaa jira. Sun immoo nu duwwaatu hin ta'in maatiinis murteessuu qaba. Maaliif wanti sun isaanii waan dhukkubsu ta'uu hin qabu. Waan isaa madaalus ta'uu qaba waan ta'eef hojiin jalqabameen xumuramiinis jira waan ta'eef sana akkuma sanatti yoo keessa hin ta'u si gala. Wanti sun albama ta'uu danda'amoo singilii maan ba'uu danda'amoo ergaan sun namoota beekoo ta'aniin madaalamee isa madaaluuf dhiisuusa. Sanarratti hojjetamu malee amma as teenyee waan murteessine koreen sanaaf qindaa'aa jiru waan jiruuf koree sanatu eeyyama maatiirraa fudhatee ergaa sana bulaalee gara xumuraatti akka geessisnuuf walii bilbilaa turre yeroo dhiyootti wanti sun eeyyama maatii booddeen jalqabne inni yaadne. Kan na gaddisiise maal seete utuu waggaama tokkollee waggaa tokkoof 2 jiraate Hacaaluu. Hanga kanan gadduun ture sababiin isaas kaayyoon isaa guddaa ture. Ijoollota goddaa ol dhufan isaaniin gargaaruuf yeroo madhiyootti illee wal arginee mari'achaa turre. Waa'ee isaaf otoo hin ta'in namaaf yeroon itti jiraachuu jalqabee ture yeroon kun. Duudhaa qabsoo fi gootummaa Hacaaluu hojii aartii Oromoo guddisuuf hin hojjete kaayyoo isaa waliin akka itti fufu gochuuf uummata Oromoo irraa hojii guddaatu eegama. Saboota sablammoota uummattoota dabalatee bifa Afrikaaf fakkeenya ta'uun seenaan Hacaaluu ol kaafamee hojjetamuu qaba. Akka addunyaan irraa bartutti saba guddaa sirna gadaa uume keessaa dhalatee seenaa hojjechuusaa. Kanaan wal qabatees akka mootummaatti siidaan yaadannoo magaalaa Finfinnee Fambootti giddugala aartii waliin akka hundaa'uuf waadaan galamee dhagaan bu'uuraa handhuura Finfinnee keessatti kaa'amee jira. Maqaa aartist Hacaaluu Hundeessaanis paarkiin, riqichi, manneen barnootaa fi daandiin mogga'uu danda'eera. Siidaan Hacaaluuf hojjetamus siidaa gootummaasaa fi hojii qabsoosaa gitu akka ta'u murtaa'uun. Hawultiinsaa akkasittis Finfinneettis ijaaramu odeeffannoo gurraa qabaa. Kuni lamaan seeraan akkanaa ta'uun barbaada. Wanti biraa wanti hin barbaadu. Awwaalli isaa akkanaa bibittime sun amma mataa wal qabachiifamee siidaan dhaabbatullee kun sadarkaa biyya kanaa keessatti sadarkaa bakka tokkoffaa ta'e biyya Itoophiyaa keessatti iddoo tokkoffaadha. Isaa ala iddoon tokkoffaan jiru. Handhuura magaalaa Finfinnee keessa naannoo masqalaa addabaabayii fuuldura masqalaa addabaabayii jira. Karaa harka mirgaatiin hora Finfinneetu jira. Karaa bitaatiin ECA kan jedhamu waajjira ikoonoomii Afrikaa jedhutu jira. Iddoo sana kan taasifneef Hacaaluun wallisaa Oromoos miti, wallisaa Itoophiyaas miti, wallisaa Afrikaati. Maariyaam Akeebaa Boon Maarliyoon. Boon Maarliin tokkummaa Afrikaa jedha. Hacaaluun bilisummaadha jedha. Itoophiyaa keessatti dhiisii Afrikaatu tokkoffaadhaan hojjennaaf kanaaf. Awwaalli isaa hunoo akka bade jira guyyaan. Wanti Hacaaluu godhamu. Wanti biyya kana keessa jiru iddoon tokkoffaa jedhe Hacaaluudhaaf ta'a. Kuni dirqama. Nuti kana kan dubbannu codha adduu Hacaaluu irratti waan argine jira. Nuti siidaa isaa kan dhaabnu Hacaaluu fi miti kan dhaabnu. Ofiif dhaabnu nuti. Hacaaluu irratti waa yaraa arginaan jira dhaabbannee arginee mire kan Hacaaluu fakkaatu du'ee
Oromoo waan goone, Itoophiyaa waan goone maallaa gooti. Ani of arge jechuudha lubbuun jiraadhe. Waan biyyi kun naa gootu argee jechuudha. Waan Itoophiyaan naa gootu argee jechuudha. Waan Oromoon naa gootu argee jechuudha of eeggattaa jechuudha. Dubbiin Hacaaluu kun akka deebifne Oromummaa keenyas qabsoo keenyas namummaadhuma keenya akka of deebine yeroo tokko tokko gaarii naa ta'an. Injirru jechuudha injirru bar.